Quran does not say, and the man can beat his wife, just like that. Islaamummaan maaliif haadha warra keessanii tumaa ja'a gaafii jettuuf Quraanni ifaan ifatti dhiirti haadha warra isaanii reebuu ni danda'an jee hin dubbanne. Quraanni waan hunda dura wanni nuuf ibse Rabbiin dhiirarra dirqama kaayuu isaati. Dirqama maatiin isaa, haati warra isaa, ijoolleen isaa daandii qaceelaa kan islaamummaa hordofaa jiraachuu isaanii akka to'atu irra kaaye. Daandii dhugaa kan karaa Rabbiitti isaan geessu, daandii gara jannataa isaan geessuu fi azaabarraa isaan fageessu irra jiraachuu isaanii beekuu qaba. Kun dirqama dhiirarra kaayame. Kana nu hundi beekuu qabna. Fakkeenyaaf mootummaan kamiyyuu dirqama lammiilee isaa tajaajiluutu yookaan cinqamuu fiitu irra jira. Kun dhugamoo soba. Haaluma kanaan mootummaan hundinuu dirqama akkaataa lammiilee badii raawwatan itti adabu qabaachuu qabamoon qabu. Hattuu nama ajjeesuu fi kashlabbee shamarran gudeedu mana hidhaatti galchuun dirqama mootummaati moo miti? Namoota akkanaa kan hamtuu uummata keessa babal'isan kanneen irratti tarkaanfii fudhatanii hawaasa bal'aa hamtuu raatiisuun dirqama mootummaati. Akkuma nu hundinuu beeknu mootummaan namoota yakka akkanaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf jecha humna akka poolisii qabaachuu qaba. Addunyuma tanarraa iddoo yookiin Ayislaandii xixiqqoo namni muraasni irra jiraatu yoo taate malee biitti poolisii yakkamaa hidhu mirgaa fi dirqama hawaasaa kabachisiisuu hin qabne hin jirtu. Dachii tanarra biitti hundinuu poolisa ni qaban. Dhugamoo soba? Dhugaadha. Kanaafuu warri aangoo qaban rakkoo biyya keessa mudachuudhaaf deemu dhaabsisuuf jecha humna fayyadamoo akka qaban nuti hundinuu ni beekna. Eega dubbiin akkana khataatu taate islaamummaan dura bu'aa maatii tokkoo kan ta'e abbaa manaa badiin maatii san keessa akkam buune godhuudhaaf humna xiqqoo takka fayyadamee mana isaa badiirraa oolchuun rakkoo maalii qaba? Humni inni fayyadamuu qabu kunis akkaataa mataa isaa qaba. Osoo humna san bira hin gahin duraa wantoota guutamuu qaban hedduutu jira. Wanti jalqaba irratti godhamu yoo dogongora takka arkite yookiin balleessaa takka arkite balleessaa hogguu jennu waan islaamummaa keessatti badii ta'e yookiin ammoo waan haraam takka yoo hojjette takkaahu ammoo ajaja Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yoo diddee arkamte aayatuma kana keessatti akka jirutti dubartoonni Rabbii isaaniitti amanan akkasumattis kan ajaja jaarsa isaanii godhanii fi isaas kabajan bakka abbaa warraa isaanii hin jirrettis kabajaa qaamee isaanii kan eeggatan jee dubbatee jira Quraanni. Kanaafuu namni tokko maatiin isaa yookiin ammoo haati warra isaa karaarraa maquu isii yoo hubate Rabbiin akkaataa badii akkanaa ittiin sirreessuu qabu lafa kaayefii jira. Badiin dubartoota kanaa silaa bakka mana hidhaa daran hamaa ta'e ibidda jahannam keessa isaan geessa ture. Ajajni jalqaba irratti Rabbiirraa dhiiraaf kenname haadha warra isaa akka gorsee karatti deebisuufi. Jalqaba irratti badii isii itti himuu qaba. Akka qaceeltuufis daawaa itti godhuu qaba. Haala gaarii ta'een gorsuu qaba. Yeroo gorsitus loluudhaan osoo hin taane haala gaariidhaan gorsuu qabda. Haala hikmaa qabuun jechuudha. Haala hikmaa qabuun yaa haadha mana kiyyaa Rabbiin akkana jechuu isaan beeytu ati. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jechuu isaanii hin dhageenye. Adabbii yookiin azaaba Rabbii san hin sodaattu. Badhaasa Rabbii jannata isaa harkachuun feetu. Haala Rabbii fi jaarsa keessarraa jaalatuun deemuun kee waan akkanaatiif si gargaaraa jettee gorsuu qabda. Kun adeemsa tokkoffaatii jechuudha. Haadha warra fi gorsuu, barsiisuu, qeequu fi yaadachiisuuf keessaa qaba. Garuu gorsi kuyyoo isiin qaceelchine yookiin ammoo gorsi kuyyoo bu'aa fiduu dadhabe gara tarkaanfii lammaffaatti ceeta. Yoo akkaataan kun dalaguu dide tarkaanfiin itti aanu haadha warra fi wajji rafuu keessatti duudee itti galuudha. Sababni isaa dubartoonni yeroo hedduu jaarsa isaanii irraa jaalala barbaadan. Bakka tanatti garuu jaarsisii akka reefkaa yoo ta'e jechuun yoo yeroo hedduu kan isiin hammanne yookaan ammoo hin dhunganne ta'e yookaan ijuma keessaa wallaalanii kan hin beekne yoo taate ji'a tokkoffaa keessaa guyyuma takka qofafaa yoo wallaalan taate duudee isii irraa garagaluu yookiin ammoo sireerraa adda bahuun waan isii miidhuun qabu. Haalli amma dubbanne kun akkaataa bultiin islaamummaa itti ijaaramtuu miti. Nuti lameenuu waliif akka uffataati. Jaarsaa fi jaartiin lameen waliif akka uffataati. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam haadha warra isaanii wajjin ni taphata ture. Waliin fiiguu ture. Wal dorgomuu ture. Qaamaas waliin dhiqachuu ture. Aishaa wajji hogguu dhiqatan bishaan baaldii keessaa wal saamaa turan. Kun akkaataa bultiin islaamaatti ijaaramuu qabdu. Kun akkaataa jaalaltii maatii lamaan jidduutti uumamuu qabdu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jaanitti isin keessaa namni gaariin nama haadha warra isaatiif tola oole. Anammoo nama haadha warra isaaniitiif tola oolu keessaa tokko jaar Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam. Yoo jaalalaa fi walitti dhufeenyi keessan akkana tahee haadha warra keetiitti duuda galte hoggus jaartii teetitti wanti wahii takka ni dhagayama. Kana booda inshallah isinis ni sirroyti. Haa ta'u malee tarkaanfiin kunis isiin sirreessu taanaan isii badiirraa ittisuuf jecha abbaa warraa humna muraasa fayyadamee akka isii adabu hayyamameefii jira. Akkaataan inni itti tumu garuu akka malee sablaa ta'uu qaba. Akka ulamaan tokko jaanitti shuwaaqa yookiin rigaa ilkaaniitiin dhahuudhaa ja'an. Wallahu a'lamu rabbiitu beeka.
akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam jaanitti adabbiin akkanaa kun qaama isii irratti mallattoo takkallee baasuu hin qabu. Qaamni isii dirmammaa'uu hin qabu. Lafee isiitis cabsuu miti, gogaa isiitis dhiisuu miti. Qaama isii dirmammeessuunis hin hayyamamu. Jaartii fi humna qaban hundatti fayyadamanii tumuun islaamummaa keessatti dhorkaadha. Adabbiin godhamu kun hundi isii sodaachisuun karaa qaceelchuudhaaf qofa godhama. Abbaa warraa waanuma aare qofaaf haadha warra isaa akka tumu seerri ajaju hin jiru. Waan alatti aarteef yookiin ammoo waan hiraanni yookiin irbaatni yeroon siif qophaa'uu dhabeef haadha warra keetii tumuu hin dandeessu. Kun akkaataa islaamummaan itti nu barsiisee miti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama haadha warra ifii tumu hedduu jibban. Akka isaan jaanittis isin keessaa namni gaariin nama haadha warra ifii tumu akkan tahinis dubbatanii jiran. He did not like that people should beat their wives. In fact, he said, the best of you are not those who beat their wives.